nama haa jibban gandummaan nama haa qoodan garuu dhugaa tokko osoo beekan waan hin taane yeroo murteessanii miidiyaa irratti ba'anii uummata rakkisanu I don't know dhugaa galatoomi cufadhatti viidiyoo kee ulfaadha. Keessa bahiti maaltu jira seetanii yeroo itti wal baree Oromoo ta'uu isaattan beeka. Dabalataan immoo teerumuu barbaadaa ka jettee fi lakkii ani isaa wajjin kan hin haasaa ture waggaa 3 duradha akkuma inni bakka hin jirre inni quban qabne anis quban qabuun ture dheengaddeedha kan walitti deemnee waliin haasofne ani jireenya biraa eegaleen jira kanaaf iyyuu fedhiin isarraa qabullee hin jiru si galee. Tole kanaafuu shamarran kiyya ani akka mataa kiyyaatti mucaan kun illee dhugaatti amanaa hin jiru jechuudha. Wanti kun lamii akka hin deebineef akka nama obboleetti keenya tokkotti hin deebineef guruuppii hidhannee maallaqa birrii guddaa hin barbaachisu jechaadha. Shiftaa anatu sinii fida mucaa kana wallaahi billaahi ilmoo koo tokkittii waggaa 6 isinii kakadha. Wallaahi billaahi aayilaandiitti sinii isiseetan sinii xafaxafsiisa kottaa gara guruuppii in ta'u wallaahi. Siifan Kamal please yeroo dubbannu osoo miira dhuunfaa keenyaa public irratti explore gochuu baanne gaariidha jedhama. No maamme in gubanne ba. Obboleetti kabajaa qabannu kaa waliif haa kabajnu kaa yakka raawwatamu tokkoof ofii keetiif atiitti akka fedhe ta'uu dandeessa garuu nuti shamarran kiyya yaammadhe maamme ani shamarran yaammadhe ijoollee shamarran ilaallee jechuudha lubbuu kee malee waa'ee shamarran kaanirra murtee dabarsuu mirga hin qabdu obboleetti kun dogoggora akkas hin jedhu waan gootu illee yoo goote keessaan godhi malee public illee yakkamaadha barseeraan si gaafachiisa wanti kun kana beektaa. Naani maatsanii si bakka irratti baasu. Na dhaggeeffadhu kaa xiyyatti qabeetii miti kan maasanii waraabe obboleetti hayyi fedhiidhaan waan raawwatanii suni dogoggora yoo ta'e seerri karaa itti murteessu beeka malee ati miira ofii kee qofaan hubattuun waa tokko jajin godhin obboleetti kun yakka siisisa nama ajjeese iyyuu seerri ajjeesu hidhee kee kallattii itti dhadhabuun qaba malee akkasin jedhini hanga danda'amee miira keenya to'annee wantoonni akkanaa akkamiin dhaabbachuu qaba kan jedhamu irratti kan hojjechuu qabna. Akka mataa kiyyaatti immoo obboleessa kiyyan ta'in in waraabna mucaa kanallee dhiisisnee xafaxafsiisnee waraabsisna. Ayyee inni murtee dhuunfaa keetiiti nu keessatti include godhu jechuun namni as taa'u kun wayiifin as ta'a waan taateef osoo olii obsin irra gaariidha siifan. Walumaa galatti obboleewwan kiyya Mubaarak dubbisan xumuriitii waan isa gama keessaatiin jiru nu xumuriitii gara tokko gama keenyaan dubbannee deemnaan gama kootii wanti jechuu barbaadu obboleewwan keenya shamaraatiif ergaa xumuraa wanti jechuu barbaadu irra deddeebi'amee dubbatameera wanti kun yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan jechuudha sinii galee dhiifama naaf godhaati shamarran yogguu miira keessa galtan please. Dogoggora yeroo tokko nama tokko irratti raawwatame tokko simple gootanii guyyaa tokko 2 3 4 irraa dubbatamee deema jettanii yaaddu yoo ta'e dogoggora guddaadha kuni. Shamarri tokko karaa hedduudhaan miidhamti wanti kun isii bira qaqqabuun. Maaliif miirri isiin akka ittiin gammaddee miira keessa galtee viidiyoo kana waraabamtee jette jechuudha. Yeroodhaaf hin darba yeroochi. Gaafa umriin si ol fagaatee guddattee jette miiruma sana iyyuu dhabuu dandeessi. Miiruma akkasii keessa jaarsi iyyuu bira jiraate jechuudha. Har'a qilleensarraan kan akkas miira keessa galte. Jaarsi osoo hammatee ciisu guyyaa isiin miira keessa galuu dadhabdutu jira. Yaadadhaa guyyaa akkasiis. Hanga dandeessanu namni sun qaamaan yoo isin bira jiraatee jedhe ani isinaa hojjedhaa jechaan jiru. Wanti isin dhuunfaa keessanitti gootan isinuma qofaadha. Isin rabbii qofaadha kan wal gaafatu. Uummanni quban qabaatu. Miidiyaa irra immoo wanti baatee jettee akka muka xiinxanni qabeeti osoo fayyaa fakkaatu gaafa cabuun beekamu. Namni tokko rakkoo keessa seene keessaa hanga tokko iyyuu ta'e bayyanatee dandamatee jabina isaatiin recover gochuu danda'a. Garuu hawaasa bal'aa kana hamileen caba. Shamara si waliin gurdii uffattee deemtu. Shamara si waliin xuuxmaashaa qaattu hundatu itti qaanfatti. Maaliif anas akkuma kanatu maqaan na badaama isii wajjin na waamamaa dhiirri jakkasiin na laala hedduu keessi sii caba jechuudha siniif galee. Kanaafuu hanga dandeessanuun of to'adhaa please. Dhiirri tokko osoo si jaalachuu miti sin jaaladha jedhee jechuudha. Quraana kana ciniinee kakate yookaan macaafa qulqulluu ciniinee kakate ilmi namaa ilma namaati. Gonkuma namanin gonkuma jechuun rabbii si uumeen alatti jechuudha. Ana kana yoo ta'e abbaa fedhe yoo ta'e ilmi namaa gantuudha. Hin beektu bakka inni irra sirkatti cabee jedhu jechuudha. Akka killee akka nama dhugee machaa'ee killee harkatti baatee deemuuti. Maaltu gufatee kuffisee akka inni harkatti cabu hin beektu. Kanaafuu of eeggadhu. Viidiyoon kee erga bahee jedhee hoo hayyee. Saaxilamte miti namni sun osoo sin saaxilin doorsisee ittiin waa nyaataa jira yoo ta'e jedhe bultii qabda ta'a. Isa wajjiniin kaleessa waan sana raawwatte har'a garuu ati of ijaartee jireenya biraa keessa jiraachaa jirta ta'a. Jireenyi kiyya kun hin diigamin, maatiin kiyya kun hin diigamin, bultiin kiyya kun hin badin jettee
waadaa kaleessa jechuudha nama sana wajjin walii galtee inni viidiyoo kee qabatee ati ammoo maallaqa isa nyaachisuudhaan jechuudha beektee akka nama bari boru qabirii yeroo dhufee jedhe komforta ta'een jiraadha jedhee qabirii keessatti hinsaa ijaarratuuti gamoo ijaarratuuti bar nama lubbuun jiru fayyaa osoo qabu taa'ee qaama kee bakkee irra baasaadhaan si dursisee si nyaatu jechuudha hanga danda'ameen kallattiin yoo ta'uu baatee kallattiidhaan nama sana kallattii ittiin ofirraa dhaabdu irratti hojjechuu qabda hin sodaatin hin ukkaanfatin osoo sirratti cidhiin sun hin bahin karaa ittiin fala argattu irratti hojjedhu hanga danda'ame warra sirratti nu daawwachaa jirtan rabbiin isinitti haa ta'u of eeggadha viidiyoo miti suuraa kee kan qaama xiqqoo kabajaa keessarraa xiqqeessu wa'ii dhiiratti hin ergin qaamaan gaafa si argate ciree si haa nyaatu isa kan zinaa hojjettu rabbii si gaafata nuun miti nuun ilaallatu sun hojiin keeti garuu hanga dandeessaniin viidiyoo walii suuraa waliin ergina walii viidiyoo bilbiltu yoo ta'e kallattii waliin dubbadha zasseet uffata uffadhu cuuffadhu qaama kee kabajaa fuutee gatii isaan xiqqeessin ilmi dhiiraa ammoo warri akkas gochaa jirtanu hojii nat hojjechaa jirtu harmee kee jechuudha isii harma fuutee afaan si keessee si hoosiftee si guddifte qaama saalaa ati ittiin adda intala wayii doorsiftu isuma ati ittiin keessaa baatee addunyaa kanaan wal agarteedha malee kan si uumamaa addaa wayii ta'eeti yookaan ammoo waan miiraakilii wayii ta'e waan nama sodaachisu ta'eeti miti isumati keessaa gad baatee babbareeddee jaakkeeta uffattee deemtu kanadha zasseet isumati gaafa jaartis haa ta'u chiikii kee wajjin walammattee yeroo ciirtu isa nyaachuudha jettee akka obboleessi keenya sila mammaake shamara wajjiniin qaamasii adda addaa qaqqabuuni bakkuma tokko argachuuf jedhe sana jechuudha waanuma sanaa jetteeti malee waan addaati miti jechuudha sii galee kanaafuu obboleessa kiyya hojjedhu nyaadhu addunyaan kun balloodha rabbiin rizqii siif kaa'ee jedhe eessayyuu taanaan sirkaa fudhattee hin deemu hadha rakkachuu dandeessa boruu garuu jijjiiramuu dandeessa har'a namni si gargaaruu danda'a boruu deebitee nama gargaaruu dandeessa intala shamaraa tokko maallaqa irraa nyaachuudha jettee hojii fokkuu akkasii hin hojjetin warri tarii hojii akkasii keessaan leerka qabdanu rabbiif rasuuliif yookaan amantaa amantaniin isin qabe keessaa ba'a waan akkanarraa of eeggadha hanga dandeessanu shamara tokko wajjin iccitii gootanii jettan isii wajjin qofa godha shamarri akkuma harmasii qalbiinsiis rarra'aadha jedha oromoon dhiifa manaa godha obboleewwan koo isin xiqqeessuuf miti gaafa nama jaallatte gaafa miira keessa galte waan gootu hin beektu shamarii keessattuu umriin keessa jirtanu rakkisaadha umrii of to'achuun namoota hedduutti ulfaataa ta'eedha of gaafadha eenyurraan dhaladhe eessan jiraadha ani hoo boru wanni kun yoo dhufe akkam ta'a ana qofa miti namni na jaallatu namni na beeku namni na kabaju maatiin koo firri koo hamilee akkamii keessa seenu yaada waan akkasii please nuti amma dogoggora isa sirra taa'u qofaaf dubbannee yoo dhiifnee keessaa galla ta'ee jedhe boru wanta akkanaan uumamuudha wabii hin qabnu jechuudha. Wanti wal fakkaataa yeroo dhufaa deemu immoo namni kijiba baree jedhe kijibni ni dubbatu nama hunda biratti dhugaa itti fakkaata because he has already adapted. Kijiba irra deddeebi'aa yoo deeman dhugaa namatti fakkaatti. Kanaafuu dogoggora akkanaa kana miidiyaa irratti argaa bubbulaa yoo deemtanii jettan wama taraa wayii isinitti fakkaachuu danda'a. Isin garuu of qofa miti nama hawaasa Oromoo isin wajjin afaan Oromoo dubbatullee hamilee isaa onnee isaa sammuu isaa miidhaa jirtu. Kabaja ilmi dhiiraa shamaraaf qabu, ulfina ilma shamaraaf qabu, jaalala shamaraaf qabu, appitaayitii nama hedduu keessatti cufaa jirtu. Of eeggadha. Jaalalli nam tokko yoo sirraa hafe ati addunyaa irratti qofaa taatee naftu. Nama rabbiin gaafa garaa dhageetii keessaa baatu lafa siif kaa'ee jedhe eenyu ruu jirra qaburachuu hin danda'u. Lafa jira ati hin beektu malee. Guyyaa sana eeggadhu khalaas hin duutu hangasitti yoo miirri sitti jabaatee jedhe soomi. Yoo soomni sin baasu ta'ee jedhe jechuudha shafaafaa caccabaa bututaallee haa ta'u waanuma halaala ta'ee jedhe wajjin bultitti seeni khalaas. Tigree biran jiru, Silxee biran jiru, Kambaata biran jiru, Oromoo qofti yeroo waan akkanaatiin ga'ee badba'ee dubbatu saalfiidha. Mubaarik waan gama keetiin jiru dubbadhuuti, hangama kootiin waan isin jettan jedha, an dhiiseen keessaa xumureen sa'aatii dheeraan as taa'e wallahi dadhabee boo. Hin dubbatinii dhiifa manaa godha. Waa'ee wal gorsaatti kan Mubaarik kan Imaammeen kaase gahaadha. Yaada Mubaarik. Abdii waan ana jira la amma waa tokko deemaa jira wanti deemaa jiru maali beektu? Waa wayii namni arge kee. Wantichisi barreeffama tokko isinii mul'isa. Adaraa keessan jara keenya dubbii kana waa biraatti tuugeessuu dhiibne gaariidha. Abarashiidha yoo jiraatti abaaboo tokko tokko darbadhu. Askiranii irratti waa isin agarsiise keetanii obboleetti jirta miti ati sabboontu. Afaanumaan nutti himi mubee afaanumaan nutti himi. Amma duulatu irratti banamee jira feesbuukii irratti. Dhaggeeffatu inni dubbatiin Maammeetti ergime inni kun jiraan waan kana cheekii godhaa kaanutti namoonni nu dhaggeeffatan namoota waan feesbuukii irraa gadi fuudheedhaati feesbuukii irratti maaltu eegalee jira duula kan biraa namoota bakka jira miti feesbuukii irratti duulli kan biraa ka'eera duulli kan biraa kun immoo
waan nu baasu miti tokkoffaa mucaan akkasiini ofiin ofuutee rakkoon irra ga'ee hospitaala jirtu obboleetti sabboontu dhiifamaa hojii viidiyoo nu ba'e. Indandeessaa sabboontu viidiyoo nu ba'u. Waan anaafsiisuutti nu godha. No, maahiroo godheessa keenya mubee no dhiifama naaf godhi yaada kee fuuldura dhaabbachuudhaaf viidiyoon hin barbaachisu for what mucaan osoo namni hospitaala jiru akkatti dubbata no namni waan fedhe barreessuu danda'a sadiisi. Barreeffama kana laali mucaanii duutee maal mee barreeffama kana dubbisii gahii. Tuusi daleessinii fide barreeffamicha immoo gaariidha. Laawaa tettembeeku ilaalii kottu. Ayyee dubbaddu abo. Mube wannan siin jedhe yaannatti silaa dhiifamaan xumurra jetteen ta'u maaliif hin taane dhugaadhaan walitti nu buusa walitti bu'iinsa namaa keessatti namni lama walqixa badii balleesseeran jedhamu qaama tokkotu irra balleessa yookiin si munaa balleessitee yookiin obboleessa keenya sana balleesse waan ta'eef yoo dandeenye qorannee dhugaa arginee abaluu balleesse yoo ishee ta'e isheedhaa yoo isa ta'e isa jenna malee walqixa dhiifama gaafadhaa badii gootaniittu jechuun dhugaa wajjin walitti nu buusa yaadicha osoo nu jijjiirte natti tola si jedhe. Ayyee galatu. Mi'a boraa isheedhaan osoo hin dubbatin barreeffama mubeen naa dubbise kanarratti dhibbeenni ta'ee yaadan kennadhu jechuudha akka isiniif ifa ta'uu danda'utti obboleewwan keenya Mubaarik miidiyaa kanarratti waa meeqa argaa deemna sidhiisiiti yookaan ammoo obboleettii keenya obboleessa keenya Roobeeraas haa ta'u Munaas haa ta'u namoota gurguddoo jedhaman irratti namoota gurguddaa jedhaman jechuudha ofii isaaniitiif yaada kireet godhanii akka fedhan dubbachuu itti barree jirra miidiyaa kanarratti barreeffama amma Mubaarik iskiriinshoot godhe keessaan natti argite qoosaa dhiisaa intalli viidiyoon ishee naannaa jiru suusaayila teempita ofirratti yaaltee akkana mana yaalaa jirtuun quba qaba isheen darratii dhiibdee inni viidiyoo koo waraabe Roobeeraadha jettu taatoo gurbaan Mubaarik jedhamu fideedha. Hunaus Mubaarikii fi Roobeeraan dhalaa biroo irratti walitti bu'aniiru ta'a. Kuni beektee namni callisee yaada tokko ofirraa offeendi gochuudhaaf sii galee kallattii adda addaatiin dubbachuu danda'a. Yaada sii injiraan akkanaa kana nuti dura buunee ofirraa corree ajjeefne qubarra keenya jechuudha. Kana dhiisii kuni waan asirratti qulqulluu lafa jirtudha waan ta'eef namoonni asirratti immoo tarii koomantii jalattis koomantii tokko lama argeen jira. Atii fi Munaanii walitti hariiroo qabdu warri jechaa jirtan obboleewwan kiyya namni karaa adda addaatti hubachuu danda'a. Yaada keessan isiniif hin kabaja. Ani Munaas ta'ee Roobeeraas ta'ee akka ijoollee ilmaan Oromoo tokkotti jalqabas dubbadheen jira isiin iluudha inni ammoo yookaan Wallagga yookaan Amboo yookaan Shawaadha karaa kamiinuu yoo ta'e jedhe jechuudha akka ilmaan Oromootti ija Oromummaatiin walitti dhufuu yoo ta'e alatti hariiroon jara wajjiniin qabu tokko iyyuu akka hin jirre rabbis laftis isaanis ni beeku kana jabeessanii jechuudha rabbiif lafaaf abbaa caalaa immoo kan beeku tariyyoo budooma qabaateen alatti rakkoo biraa qaba jechuudha. Ani numayyuu namoonni wajjin dhimma qabu wajjiniin dhufee paablikii irratti taa'ee dubbachuu hin barbaadu because yoo namni biraallee na hubata ta'e namni biraa waa'ee isa yoo dubbate natti tola waan ta'eedhaaf jechuudha. Munaa jechuudha guyyaa tokko dhimma tokko wajjin wal kontaakti goonee hin beenu. Waggaaf deema argan Dubaayii galee jedhe osoo waliin dubbisin. Yeroo sana si yoo ta'e jedhe dhimmoota sagantaa Oromoo wal ga'u irratti akkuma ijoollee Oromoo tokko wal arguu ta'een alatti nothing between us. Kanaafuu akkasitti nuuf hubadhaa dhugaa jirtu ana qofa osoo hin taane namoota asirra jiran yaada jiru irratti dippeende ta'anii waan fedhan waan keessa isaaniitti mul'ate dubbachaa jiru. Kanaafuu isiniif tarii akka isin barbaaddanitti murteen nu murteessinu isiniif ta'uu dhiisuu danda'a. Kana jechuun nu dogoggoreerra jechuu miti. Rakkoon isin bira. Yoo akka nu hubannetti hubachuu baattan namoonni ammas keessa jiran akka hubatanitti hubachuu baattan suni rakkoon keessan malee nuun miti jechuudha. Akkasitti qubunuuf qabaadhaa Raashidaa itti fufi. Galatoome hundi keessanuu akkamitti jirtan warri as gubbaa irratti waa'ee kanaaf dhibamtanii teessanii irraa dubbattan hundaafuu dura galataan galcha. Akkanuma wajjin ammoo namoonni tokko tokkos qeeqaa agartee ogguunii fi seera waliin muruu jiran oduu walii kabajanii gaariidha akkuma Maamad Aljaziiraan jeetti. Sanbira kutee wanniin ol ba'ee dubbachuu barbaadee fi waa lama. Shamarran keenya ifuutee ifiiyyiti. Xiilaan ogguu nama dha'u ni iyya beetu. Akka nama ifii dhawame. Qaama kee namni qawwee itti qabee waan kana goosisu hin jiru. Akkuma jaametti. Garuu wanni kuni dhaabbachuu qaba. Karaa lameen irraa dhaabbachuu qaba. Ijoolleen tuni lachuutu ilmaan keenya. Oromoodhaa jettee sabboontuun Oromoodhaa jettee gurbacha akkasittiin bareetti. Isin lachuu safuu Oromoo waan cabsitaniif
dhaabuun karaa lameen irraa jira garuu wanni takka osoon uumamneen dhalattu beekadha saala isaanii erguun shamarran keenya dhaabuu qaban dhaabuu irra jira ergitee hoo hawaasaan hin jeeqin maaliif akka lubbuu keetii namta akkasiif hin ta'u ani waan Tifan galatoome ati reefu jecha jette san irratti waaja'uu fada ilma hamaa ollaa gurguranii gaarii hin guddifatan adabuu qabnu akka shamarraniitti shamarrani warri adabuu qabnu warri akka ajaa'ibaatitti irra dubbachuu qabnu waan isaan hin galchine waan isaan fokkisaa gatii isaanii rakhisheessuu dhaabuu shamarran irra jira ifi magaalaa if baasanii ammas mana gurgurtanii jechuu jiran kana qofaa miti hedduudhaan nu bira dhufaa jira garuu raa dubbachuun hedduunatti hin tolu waan shamarran keenya namni isin himattan hin jiru ifi maddaa ifi adabaa ifi sharafa ifi godhaa qaamni keessan isin irra jira nam tokko keessan dirqu hin jiru waan akkasiitiin isin kaanaan galatoomii dhiifa manaa godhii ani waa'ee kanaaf si wajjin haasawaan jiru fuula kiyyanii agartee yoo itteen gahaat Hai, isinis qaama isii ifaa baastu nuti isaa adabnu deebinee numaatu akka yakkinee maali haayilaandii fi balaa itti yaadnu sani dhugaa rabbii ani haqa jee laalutti hin jiru kanumaaf jechaan ol bee dhiifa manaa godhaadha shamarran keenya waan kana irratti nama haa jibban gandummaan nama haa qoodan garuu dhugaa tokko osoo beekan waan hin taane yeroo murteessanii miidiyaa irratti ba'anii uummata rakkisanu I don't know duga galato mi cofa da video ke ulfar Kesa, mira, maltu jira setani,